qoricha dhukkubbii jilbaa, iita jilbaatii fi iita humna akkasumammaas dhukkubbii irqunnasaa yookaan hidda irqunnasaa jechuun dhukkuba qabbana hiddaati. Qabbana hiddaa ta mudhii olii tanarraa as mudhii kanarraa kaasee hanga miila gaditti nama dhukkubu irqunnasaa jenniin. Hidda mu'oo jechuudha. Hiddi mu'oo guddaan asirra ol dhaabbatu kun bakka gartee mudhii itti hidhatan tanarraa ka'ee hanga miila gaditti ka dhukkubu jechuudha. Kana qofaa miti iita jilbaa, iita dhukkubbii humna yoonii fi gartee jilbi si'iite akka malee si dhukkubi. Humniti si'iitoyte. Akkasumammaas irqunnasaan yoonii fi gartee kan si qabu taate. كيف نتخلص من آلام القنصة وورم الركب والمفاصل akkamitti waan kanarraa bahuu dandeenya iita gartee jilbaatii fi iita dhukkubbii humnaatii fi dhukkubbii irqunnasaa jechuun miila mu'oo kanarraa qabee hanga gaditti hadoochu ni hadoodaa namni isa san qabu hogguunii fi karaa deemu akka waan gartee miilli isaa bokokee akka waan miilli isaa iitee akka malee miilli itti guddata hogguunii fi qodeeme gatta'a hoggoo xiqqoo taa'etti caba wanni sun gartee itti sun yookaan miilli gartee bokokee fakkaatu sun yookaan guddate fakkaatu sun hattee hadoode sun itti gad deebi'a xiqqootti caba ammaas ka'ee deema suni irqunnasaa jedhama. Irqunnasaa jechuun hidda guddaa asirraa gabbuu kan mo'orraa ka'ee hanga gaditti nama dhukkubu kana maal gochuu qabna yoo maal goone waan kanarraa fayyuu dandeenya. Waan kana wanni waan kana isinuuf obboleeyyan kiyya warri ala jirtan fagoo jirtan kana bira dhufuu hin dandeenye waan kanarraa gartee akka idduma bakka inni jiru laallatee itti fayyadamee waan kanarraa gartee bu'aa buufatee itti dandamatuu fi wanna kana gaafa bakka isin jirtanitti akka laallattaniif qorichi waan kanaa hoo maali? Qorichi waan kanaa akkaana nama isinii tarreessu kanatti barbaaddattanii waan kanatti fayyadamtan. Tokkoffaarratti wanni isin qopheeffattan istakdim zayt al-kaafur ja'a. Zayt al-kaafur takka zayt az-zaytun al-bakri jechuun zayt az-zaytun orjinaala isaa tokkoffaa isaa san jechuudha. Lama zayt al-qurunful sadii zayt qaayirul alamii afur zayt al-shifaa yookaan aafiyaa shan زيت القوة جه زيتوتا غرتي جهان كان قبيشيتيت ايغا غرتي زيتوتا جهان كان قبيشيتي بودا بكا تكتي ادو تكتي ديفتي ويلكا تكتي ديفتي وان كان اكا دفي دلقوية برباد تيكو تيكو هنگا مانكيا لما رافوتي تيكشو اوغستي حركت تنجبيسين هنگا دقيقة خداني ادو سن رجبت bakka san hanga daqiiqaa kudhanii galgalarraa indannoomitti guyyaa osoo hin taane galgalarraa indannoomitti bakka raftutti waan san akkasitti dibdaa gaafa waan kana galgalarraa akkasitti dibdee hanga dhibeen tun sirraa deemtutti insha Allahu ta'ala deemuu si shakkiin qabu akkasitti gartee galgalarraa dibda jechuudha. Namni akkaana namajii kanatti walitti qopheeffatee rabbiin mijjeessee fi walitti fidatee waan kana galgalarraa harkatti hin jabeessine kan dhiibne akkasitti gartee gaatti fayyadame izni rabbiitiin gaa waan kanarraa ni fayya jeetii yaada inshaallah gaa fayyaan faayaa rabbi sinaa fayyisu namni immoo gartee dhibee kana qabu akka malee wanni kun isa gargaara akka barbaaddattanii itti fayyadamtaniin isinin jaa kanaaf gaa obboleeyyan kiyyaa wanniin akkanatti isiniif wanni godhuuf namni nurraa fagoo kana bira hin jirre iddoo jirtanitti akka waan kana gartee laallattanii kaduuddi dhukkubuu jira namni kamiillee dhukkubuu jira harki dhukkubuu jira waan kana gartee warri iddoon adda addaa isin dhukkubdu hundi waan kana walitti qopheeffattanii akka itti fayyadamtaniin isiniin ja'a rabbi sinaa fayyadu silaawu ilmi namaa dawaa godhaa fayyisaan gartee Allahu Taalaadha inni nama fayyisu san rabbi sinaa fayyisu اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما جنة
shaafiin keenya rabbi sinaa fayyisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.